This is Radio FINFINNEE. Radio FINFINNEE. Radio FINFINNEE. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Qooda bunni amantii waaqeffannaa fi aadaa Oromoo keessatti qabu. Samirawit Girma, Radio FINFINNEef Oromiyaa Finfinneerra. Uummanni Oromoo afaan, aadaa, eenyummaa fi amantii ittiin boonu qaba. Keessumaa aadaa hedduuf miidhagaa kan qabu yoo ta'u, kanas haala adda addaatiin ibsata. Fakkeenyaaf nyaata, dhugaatii, fuudhaaf heerumaa, uffannaa fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Sagantaa kanaanis Oromoo wayita amantii isaa gaggeeffatu wantoota taasisuuf qopheeffatu keessaa tokko buna yoo ta'u, nutis walitti dhufeenya bunaa fi amantii Oromoo waaqeffannaan qaban kan ilaallu ta'a. Osoo qooda bunni amantii waaqeffannaa fi aadaa Oromoo keessatti qabu gadi fageenyaan hin ilaaliin dura, bunni eessattii fi akkamitti argame isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Madda bunaa ilaalchisee wanti hanga ammaa ifatti lafa kaa'ame yoo jiraachuu baatellee akka yaada walii galaatti bunni yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti argamuunsaa baay'inaan dubbatama. Ragaan tokko tokko akka mul'isutti bunni keessattuu gosti buna koffii arabikaa jedhamu yeroo jalqabaaf kan argame Itoophiyaa keessa ta'e bakkeewwan Kafaa, naannoo Kibbaa fi bakka Buunoo Beddellee jedhamu Iluu Abbaa Booraa Oromiyaa keessa jedhama. Maqaan koffii jedhu kunillee kan argame jecha Kafaa jedhurraa kan jedhanillee ni jiru. Akka ragaaleen mul'isanitti mi'aa bunaa yeroo jalqabaaf kan dhandhame arge uummata Oromoo ta'uu isaati. Kana irratti dabalee beekaan Oromoo Qees Bantii Ujuluu kan jedhaman ragaa barreeffama adda addaa irraa dubbisanii fi odeeffannoo argatan irraa akka hubatan yommuu ibsan, bunni jalqaba kan argame yeroo jalqabaaf dhiya Oromiyaa keessatti naannoo Iluu Abbaa Booraa bakka Buunoo Beddellee jedhamu ta'uu himu.
Gama biraatiin ammoo hayyuu Oromoo kan ta'an obbo Dabbasaa Guyyoo waan afoolaan beekan akka taanutti ibsan. Bara durii nama Bunoo jedhamutu ganna yookiin umrii dheeraaf jiraataa ture. Namni kun qulqulluu waan tureef Waaqayyotti dubbata ture jedhama. Ajaja Waaqayyo Bunootti kenne keessaa inni tokko naannoo jireenya isaa keessaa iddoo yookiin bakka tokko akka hin geenye ture. Yoo bakka Waaqayyo isa dhawwe kana deemes akka du'u Waaqayyo isatti himee ture jedhama. Bunoonis bakka dhawwame kanarraa of eegaa waggaa hedduuf haa jiraatu malee guyyaa keessaa gaafa tokko dogoggoraan bakka sana waan deemeef yookaan ajaja Waaqayyo waan cabseef akkuma duraan Waaqayyo isatti hime Bunoon ni boqote. Ajaja Waaqarraatti kenname sana haa cabsuyyuu malee dogoggoraan waan deemee tureef Waaqayyo bakka awwaalcha Bunoo kanarratti hancufa tufuudhaan jannata ka'i yookiin boqonnaa gaarii jedhee isa eebbise jedhama. Sana booda bakka awwaalcha Bunoo kanarratti bunni hancufa Waaqaatiin marge yookiin biqile jedhama. Haala kanaan bunni hancufa Waaqaatiin biqile margee jedhame amanama. Kanaaf egaa buna danfisanii yoo araara Waaqaa kadhatan kan Waaqayyo namaaf dhaga'u akkasumas kan namatti araaramuuf bunni hancufa isaatiin waan margeefi jedhama. Uummanni Oromoos buna danfisee kan Waaqa araara kadhatu akkasumas kan ittiin wal eebbisu waan kanarraa ka'eeti jedhama. Egaa gara ijoo dubbii keenyaatti yoo deebinu amantiin Oromoo kan ganamaa waaqeffannaa ta'uunsaa beekamaadha. Bunni immoo qabeenya uummanni Oromoo qabu keessaa isa guddaa ta'uun alatti amantii waaqeffannaa fi aadaa Oromoo keessatti akka duudhaatti qooda guddaa waan qabuuf safuullee ni qaba. Oromoon buna maaliif yookiin yoom dhimma itti baha? Amantiif aadaa Oromoo keessatti bunni akkaataaf yeroo adda addaatti dhimma itti bahama. Kanas bakka gurguddaa sadiitti qoodnee dhiyeessuu yaalla. Isaanis tokkoffaa bunni kan uummanni Oromoo harki caalu jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaadhaan mana isaatti danfifatee dhuguu fi kan yeroo keessummaan namatti dhufu danfisanii yookaan kan ittiin wal keessummeessanidha. Akkasumas Oromoon yeroo buna danfifatu ollaasaa waamee waliin dhuga. Maatiin yeroo walitti qabamus bunni ni danfa. Kun kan mul'isu walitti dhufeenya yookiin hariiroo hawaasummaallee cimsuu keessatti bunni bakka guddaa qabaachuu isaati. Lammaffaa dhimminni cimaan uummanni Oromoo buna danfisuuf araara Waaqaa ittiin kadhachuudha. Aadaa Oromoo keessatti buna jabanaa dhaabanii araara Waaqaa kadhachuun balaa hedduu jalaa nama baasa jedhamee amanama. Mammaaksi Oromoo daafii yookiin balaa bunni jabanaa tokko oolchu qotiyyoon tokko hin oolchu jedhus yaaduma armaan olii kana deeggara. Fakkeenyaaf yeroo namni dhukkubsatee Waaqni akka nama sana fayyisuuf rakkina isaa mudate keessaa akka ba'uuf akkasumas yeroo ayyaana teetee ayyaana abbaa yookiin ayyaana nabii ayyaana boorantichaa ayyaana abdaariif kan kana fakkaatan kabajatu Oromoon buna danfifatee jabanaa qabatee Waaqa araara kadhata. Keessattuu Oromoon guyyaa dilbataa ganama yeroo hundaa buna haala addaatiin danfisuudhaan mata duree adda addaa irratti Waaqa kadhata. Bunni guyyaa kana danfu buna sanbataa jedhamuun beekama. Oromoo yeroo araara Waaqa kadhatanii fi kennaa kennatan meeshaan bunni itti danfu guyyuma sanaaf malee guyyaa biraa dhimma itti hin ba'amu. Kana jechuun meeshaan bunni araaraa ittiin danfu kun kabajaan galma keessa yookaan mana jireenyaa keessa qulqullinaan kaa'ama. Jabanaan sirna kanaaf dhimma itti ba'anis muchisaa 2-3 yeroo kaan ammoo 9 ta'uu ni danda'a jedhama. Kun garuu maaliif akka ta'e wanti qoratamee lafa taa'e hin jiru. Kan biraa dubartiin buna Waaqa araaraa ittiin kadhachuuf danfu danfistu gaadidduu hundarraa qulqulluu ta'uu qabdi. Yoollee akka tasaa ta'e dubartiin yookiin haati warraa buna danfistu sun haalofte durba qarree kan hin heerumiintu buna sana danfisa. Sadaffaa buna qalaa yookiin killa qalaa jedhamuun beekama. Akka amantii uummata Oromootti buna qalaan korma qalmaa ayyaanaaf qophaa'u waliin walgita yookiin walqixa jedhama. Akka aadaa Oromootti buna qalaan akka buna isa danfisanii yeroo mara kan qophaa'u osoo hin taane waggaatti yeroo muraasa hortee warra tokkoo iddoo tokkotti walitti dhufanii ayyaana abbaa yookiin ayyaana nabii irratti kan irratti Waaqa kadhatanidha. Kana malees buna qalaan jila yookaan sagantaa gurguddaa irratti ni qophaa'a.
Isaan keessaa buna qalaa gaa'ilaa, buna qalaa yeroo warri abbaa gadaa aangoo walitti dabarsan, buna qalaa yeroo dubartiin ilmoo deessee ulmaa baatuu fi sirna maqaa moggaasuu yookiin baasuu, buna qalaa gumaaf gumee, buna qalaa yeroo buttaa qalaniif kan biroollee maqaa dhahuun ni danda'ama. Yeroo sirni buna qalaa godhamu hundumaa sirni buna jabanaa danfisuu illee akka biraa hin hafne hubatamuu qaba. Akkaataa bunni itti qophaa'u. Akkaataa bunni itti qophaa'u yoo ilaalle buna jabanaatti danfuu fi buna qalaa jennee adda qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Buna jabanaa qopheessuuf eebba bunaa. Akkuma duraan ibsuuf yaalletti bunni jabanaa keessummaadhaaf, ollaadhaaf, ayyaana garagaraa ayyaaneessuuf, araara waaqaa kadhachuuf kan kana fakkaataniif danfa. Buna sanbataa akkasumas buna qalaa cinaatti qophaa'a. Yeroo buna danfisuuf jedhan dursanii bunicha danfisuuf waan barbaachisan waan akka buna dheedhii, finjaala, jabanaa, eelee, marga jiidhaa, urgooftuuf kan kana fakkaatantu dhiyaata. Osoo buna danfisuutti hin cehin dura haati warraa yookiin shamarreen buna danfistu sun uffata qomaa yookiin wandaboo guutuu uffattee qophoofti. Bunni jabanaatti danfu yeroo hunda kan qolli isaarraa ba'e yoo ta'u, ija isaa qofa hamma danfuuf barbaachisu sirriitti miicanii erga qulqulleessanii booda eelee irratti kaa'u. Bunni kaa'ame kun erga xiqqoo qabbanaa'ee booda mooyyee bunaatti tumama. Yeroo bunni tumamaa jiru ammoo cinaatti bishaan jabanaatti ho'ifama. Daakuun buna tumamee sun bishaan jabanaatti bulluqe sanatti naqamee danfifama. Sana boodas shaarfaan yookiin hunqaan bunaa ni dhiyaata. Kanaa booda bunni dhugamuuf qophaa'aa jira jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti bunni danfee osoo hin dhugumiin dura eebbifamuu qaba. Akkaataan eebba bunaa kun dhimma bunichi danfeef sanarratti hundaa'ee garaagarummaa xixiqqoo qabaachuu ni mala. Garuu akkuma waliigalaatti bunni danfee dhiyaate akkaataa armaan gadiitti kan eebbifamu ta'a. Haati warraa yookiin durbeen buna danfifte sun jabanaa danfe sana erga abiddarraa fuutee lafa gootee booda qadaaddii jabanaa irraa buqqiftee gurra jabanaa qabattee qawaa jabaa jetti. Kanaa booda abbaan warraa yookiin namni yeroo bunni danfe eebbisu qawaan jabaa miti gawaaqsitu jabaadha jechuudhaan akka armaan gadii kanatti eebbisa. Jabaa beelaa, jabaa deegaa jalaa nu baasi. Dhukkuba jabaa jalaa nu baasi. Rakkoo jabaatee dhufu jalaa nu baasi. Roobee tortorsuu caamee goggogsu jalaa nu baasi. Du'a karaa malee deemtu nurraa qabe. Harka lammii dhiigsu jalaa nu baasi. Kan dhiigse yoo jiraate yaa waaqaati nuuf qulqulleessi. Waan keenya irratti abbaa nu taasisi. Kan namaa nutti hin dabarsiin, kan keenyas namatti hin dabarsiin. Maatii nagaa, alaaman, sa'aa namaan nagaa nuu kenni. Qe'ee nagaa, ollaa nagaa, biyya nagaa nuuf godhi. Nagaan nu oolchi, nagaan nu bulchi jedhanii kadhatu. Haala kanaan erga kadhatanii booda hamaa hamataa mana keenyaa nuu baasi. Tolaa keenya manatti nuu deebisi. Kan mirgaan dhufe bitaatti, kan bitaan dhufe mirgatti nuu baasi jechuudhaan shaarfaa bunaa sana mana keessa daddarbatu. Mataa bunaa utubaa manaa yookiin borootti erga dhibaafatanii booda haadha warraa buna danfifteef yookiin namuma buna danfisee sanaaf shaarfaa bunaa warra kaan dursanii kennuuf. Ittaan sun horteef ollaa waliin shaarfaa sana nyaachaa buna isaanii hanga yeroo sadaffaatti danfisanii dhugu. Namni buna isa tokkoffaa dhuge isa lammaffaaf sadaffaas dhuguu qaba jedhama. Keessattuu buna isa sadaffaa eeggatanii dhuguun qalbiif tola jedhama. Kana malees namni buna isa qaraa yookiin abooliitti dhufe milkii guddaan akka mudateetti fudhatama. Kanaaf namni sun akka milkaa'etti fudhatee gammada. Buna isa sadaffaa immoo dhandhamuun nagaaf akka ta'uuf moora laallachuuf ta'a jedhama. Erga bunni haala kanaan danfee dhugamee booda keessummoonni yookiin warri ollaa buna sana dhugan hundumtuu akkana jechuudhaan eebbisanii gara mana isaaniitti galu. Bunaaf nagaa hin dhabiinaa, akka bunni gubate dinni keessan haa gubatu. Mana jabanaan dhaabbate nageenya haa dhaabbatu. Akka buna dhaabdan Rabbi Waaqni isiniif haa dhaabbatu jedhanii warra buna danfise sana eebbisanii akkaataa kanaan sirni buna danfisuu kan xumuramu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya haala qophii buna qalaa ilaalchisuun immoo sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii.
Ho ho